Deebi'anii lola dhaaban jechuudhaan dubbateeti jiran. Haala kanaan wajjin wal qabate amantiilee islaamaa gara qulqulluu tahee fi namootaan hedduu gara hafuura qulqulluu irraa gara islaamummaa shahadaatti fiduudhaan garee shahadaa hunda keessan isin galatoomfanna jechuudhaan gabaasaniiti jiru. Bulchiinsi magaalaa Turkii Erdogan akka peejii Tiwiitara isaa jalatti galmeessetti magaalaa guddittii Turkii Istaanbul keessatti garee shahadaa masaraa mootummaa keenya dhuftee akka qabattu akkasuma warra amantaa biraa islaamummaa biyya Turkii keessa akka nuuf gadhaabdu kabajaan gaafanna jee hanga oduu biraatti walitti deebinutti salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu isiniin jennam. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جنة بفنا يا سلام ما شاء الله زينا أجايبا وإنه قبا شيطان نصبنا وامي قبليس إركو بران قبرمان ستريس رحمتنا وقل يادكو ناقوتي تصدوت نكتير فران بودي أسمر الرابع سنة إيرس نشيدا كوهر في ربي تانا نبول إيجوك يدي بنه والقرة يوها سبني كانكو إسن جب سهيريا أبو أدامين جلابه أبو يسوس تمنو سيغافا يسوس تمنو ميرا أوتوتا إيتيمي ركتي بدني نياتو كانسراو جتي أغاج أبسيتي تنكراتتي أبارس أدام الراس كفيسانا آل جراتان جرو Sigaleera mini sila jannata keessa yeroo ture addaame fe waani qansiraa hojjetaa turaniiru waan nyaatanii fi addaa turaniiru garuu hojii hojjetanii qansiraa hojjetaa turaniiru no qansiraa wanta hin jiru garuu hojii hin jiru dhaggeeffadhu ishi waan nyaatan waan dhugan waan keessa jiraatan akkatti jiraatanii fi addaa turaniiru jannata keessa yeroo turan no garuu immoo hojiin jira turaniiru moo hin turre turaniiru moo hin turre qansiraa wanta hin jiru jannata keessa dhaggeeffadhu waan nyaatan waan dhuganii fi wanta keessa jiraataniif yaaddaa turaniiru moo hin turren jedhe hin turre har'a anaafati immoo mana kiraayii kanfalachuudhaaf paastaa tokko bitachuudhaaf iyyuu ji'aan kiraayii manaa kanfaluuf yaaddomne kanfalaa jirra moo hin jiru abaarsa maaltu nurraa ka'e karaa Yesuusiin karaa Yesuusiin abaarsa hojii waanumti sirraa ka'e hin jiru wallaahi waanumti sirraa ka'e hin jiru waanumti sirraa ka'e hin jiru Yesuus ana wanti irraa ka'e sirriitti jira malee footoo abaarsi sirraa ka'eera ta'eeti jannatatti ol deebitee dhattee yaaddoo jireenya malee teessa malee rakkattee tankaraartattee hojii barbaachaaf olii gadi fiiddee biyyaa gara biyyaatti darbitee namaa wajjin wal loltee taaksii warafaa qabattee dhiphatteetu hin jiraattu ture jannaticha isa addaam kiyaasi baase sanatti ol deebitee dhattee tola teessee jiraatta ture la otoo dhiifama argatteetta karaa Yesuus ta'e sigaleera mini inni kun saayikoloojikaalii keenya irratti pheenxeen warra siyuudizimii yookaan immoo warri adii dhufanii Itoophiyaa kee gasheen nuti taphatanidha kun siifa galu waan tokko sittamu waan tokko sittamu afurunatti rakkinan qabu tasgabbaa'e walii wajjin haasofna rakkinan qabu wal hubachiifnasi akkoo jannati amma Yesuusitti nu deebise jannata addaam keessa ture caala pheenxeedhaaf rakkinni jannata jechuudha hiyyummaan jannata dhagaa baachuun harmaataa bukeessuun faabirikaa keetti gubachuun mana kiraa kee jiraachuun pheenxeedhaaf jannata jechuudha kun anaaf garuu jannata Yesuus akka jedhe maal jedhe amma biyya lafaa kana jirtanitti rakkina qabdu even waa'ee rakkina Yesuus nutti hime rakkattoodhe inni dhiphattoodhe garuu jabaadhaan biyya lafaa moo'eera akkas jechuun mataa Yesuus biyya lafaa moo'eera listening akkas jechuun mataa isaa yuukko cuubba jannaticha keessa akka hin jirre Yesuus akka nuuf hin duune karaa kan biraa Yesuus ikko nutti meera no inni kun loojikii keeti anaaf akka Yesuus naan duune dhaggeeffadhu irra deebi'eessi abbaa dhiiseef immoo cubbuu isaa dhiisu Yesuus naa du'uunsaa cubbuu koo dhiifama naa gochuunsaa jannata eewa addaam kiyaana baasetti na deebisuusaa mallattoodha utuu ta'e yaaddoo jireenya malee jiraadha waan nyaadhu yaadda'u mana kiraa fi yaadda'u jireenya addaamii fi waan jiraatan sanan dhaqee jiraadha ture sila si galee ilaa ishaal tokko na dhaggeeffadhu Yesuus waaqayyo gaafa addaamii fi waan uume hojii malee hin uumne baay'ee hojiitti kennee uume akka isaan hojjetaniif waa'ee hojii keessa darbineerraan fin'eerraam yaaddoo jireenya qabaniitu ishi yaaddoon jireenya sababii cubbuutiin dhufe sirriidha
Cubbuu eenyuutiif? Sababii cubbuu addaamiin dhufe. Har'ati jireenyaaf yaadda'an jirtu? Yaadda'an jira. Mana kiraay kanfaluuf waan nyaattu, waan dhugdu, waan uffattuuf yaadda'an jirtu? Inni kun noormaalii nama hunda kan ilaallatu. Yaaddaa jirra moo hin jirru? Tasaqaayaa hin jirru? Gibira mootummaaf rakkachaa hin jirru? Hin dandeessaa miti wajjuma rakkachaa irra abdii. Kanaafiyyuu erga kana keessa jirre ta'ee kun cubbuu addaamiin nutti dhufe ergii ta'eeti yaadda'aan jiraataa jira ergii ta'e yaadda'aan buddeen nyaataa jira ergii ta'e yaadda'aan uffata bitataa jira ergii ta'eeti cubbuu maaltu naa dhiifame cubbuun addaam ammayyuu narra sirra jirooti isa kamiif dhufe fannifame jennare Yesuus. Ime waan ajandaan Yesuus qabatee dhufe ajandaa birrii sii kennuu miti biraazil. Ajandaan isaa ajandaa jireenya sii kennu. Ajandaan Yesuus qabatee dhufe tokkoof tokko oolota Israa'el warra badan barbaachaaf dhufe malee ilma raggaasaa isa jireenyi itti hammaate kana jireenya fooyyessuuf dhufe miti. Kana liqimsena. Inni kun sitti fakkaachuu danda'a. Macaafni qulqulluun garuu kana hin jedhu. Eessaa fidee jedha silaa? Macaafni qulqulluun kan inni dubbatu Yesuus biyya lafaa hundumaaf akka inni dhufedha. Yesuus biyya lafaa hundumaaf akka inni kennu. Yesuus afaan isaarraa kan inni dubbatee afaan isaarraa kan inni haasa'ee ani mana Israa'el warra badan sanaafan barbaachan dhufeedha. Alama hundumaaf kan ergame sallallahu alaihi wasallam nabiyyuu keenya Muhammad garuu addunyaa guutuudhaaf kan ergame dubbatee jala fixee dubbatee xumure. Allaqe. Yaada gaarii. Caaffanni akka jedhu injiilatti nama hin baase musliima kan ta'e injiilatti nama na hidheen abdii qaba. Injiilatti nama ta'e jennaan injiila Yohaannis boqonnaa 3:16 Waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo kan isatti amanuun diduu. Israa'elin jaallate malee Itoophiyaa jaallate. Maal ta'e mucaa biyya lafaa Israa'el biyya lafaati baay'ee biyya lafaa ichaara caafate maal taate bisu. Obboleesso dhaggeeffadhu sittan hima. An jedhe Yesuus afaan isaarraa Phaawulostu dubbateef miti. Indiriyaastuu dubbatee miti. Bartoota 12tu dubbatee raajota 17 dubbatee miti. Phaawulos dubbate sitti maan jiru kana. Maal jedhee ani Israa'eelota qofaadhaafan ergame mana Israa'el bichaadhaafan ergame bartootaan immoo maalitti hin jedhe beektaa ganda Samaariyaa immoo naqinaa jedhe iddoo sana sin naqinaa jedhe iddoo kana sin naqinaa jedhe warra hormoota bira naqinaatiin warra Israa'el bira bichaa dhaqaa ofiisaaf Israa'eliif dhufeetu bartoota iyyuu Israa'el bira malee iddoo biraan naqinaa jedhe. Look, anaaf eessaa naa dhufe? Na gaafadha. Akka inni Israa'eliif dhufe nama amantaa? Macaafa jedha wanta ta'eef wanta afaan Yesuus irraa dhageef immoo kunoo dubbadheera eeyyena dhamana Israa'eliif dhufeera. Isa injila keessa jiru jechaadha. Malee ergoota keessaan argattu baay'ee dubbii. Israa'el isa wangeelarra jiru kanan sitti maa jira Israa'eliif dhufeera. No, sitti maan jira. Wangeelota arfan keessaati wanti tammaa haasa'artu miti. Hubata miti. So yoosi isa Yesuus biyya lafaa guutummaadhaaf hin dhufe jedhe wangeela keessatti immoo nama tamuun kaatti. Koi. Akka godhani biyya keenya otoo tokko bisheessin tokko irra abiddarran kaa'ani biyya keenya dhaggeeffadhu. No. An garbummaan pheenxee sammuusaa keessaa akka inni ba'u kanan barbaadu yoo jiraate Yesuus naa du'eera cubbuun koo naa dhiifameera kan jedhu sana of keessaa baasuu qabna. Addisuun ammayyuu cubbuu baatee jira. Ilaama addisu waan tokko si gaafadhe gaaffii koo yoo si danda'ame deebinaa deebisi. Uummata saba kana sammuusaa toofikiin faa jiru namoota gurguddaan nu gajjallaa jira wanta ta'eef Yesuus anaaf du'eera erga ta'e sababii cubbuu addaamiif immoo dhufee du'eera erga ta'eetii cubbuu kootti na qulleessee gara jannataatti na deebisee yaaddoo jireenya malee na jiraachisuu qaba. Kun bu'aa isaa ta'uu danda'a jechuudha. Hamma kun hin taanetti Yesuus anaaf hin duun hallaqe. Siifi akkas ta'uu danda'a. Garuu macaafni sitti mana dhaggeeffatu. Macaafni waa'ee Israa'eliif dhufe kan jettuuf, waa'ee cubbuu addaamiif kan jettuuf macaafni waan dubbatu qaba. Na dhaggeeffadhu tooraan akkas dhaggeeffataa jirutti. Macaafni qulqulluun Yesuus Kiristoos ilmaan namaa hundumaaf du'ee guyyaa sadaffaatti du'aa akka kaafame. Sababii inni du'eef sababii cubbuu ilmaan namaaf akka inni ta'e. Eenyuuf du'e? Ilmaan namaaf du'e. Maaliif du'e? Cubbuutti qulqulleessuuf du'e. Jannata kee waan niif addaan keessaa nu baasan keessatti ol nu deebisuudhaaf du'e. Akkas miti kaayyoonsa? Na dhaggeeffatu. Sababiin isaa waan ati birrii dhabdee yaaddofte. No, dhaggeeffadhu.
sababii Bacirraash. dhufeef waan ati jireenya keessaa baateefidha. An jireenya